شيء موسى إنه شيء أمين برو عرب سنان إسا خنا خبلين أجت على أنت يا في تسانية دانجته نخسسني جي أجا قوتو خسين تيني ديمته بوديسانس بيتنا رافج عني إدو تنتي خران ما ونين خران دوران نرى بوخون نرى إجتي تي نميشو قنفو مافو إخوانا جاني أنا قاما مكانا باسني أسر عاوداي كانت ديماني نمد دمبي فتني diridhaa tanaas ashawwaa tana keessaa ijoollee guraagee nama hanga tokko dammayfatanii boodarra khilaafni dhohee jechuun ulamaa waliin qabeetti himee waan akkanaa dhufe firqa akkanaa dhufe ta maqaa bareedaa uffattee deemtu waan kana yoo amma gatteessanii wajjin haasofitanii dhaabsisin wanni tun biyya tana guutuu wal ga'u teessii jee ulamaa hundatti himee sababa sanitti naafi isaan jidduutti munaaza'aan taatee munazaa naaf isaan jidduutti teessistan isaan nama Addis Ababa nama achirraa dhufee Addis Ababa qubatee jira Addis Ababa kanarraa nama fidatanii diridawaa tana nama hedduu walitti dhufnee anaa fi sheeka tokko sheeka Somaalee sheezii akka jaaniin namni isaanii hojii wal mormu lamaanii isaan ammoo gara nama 20 ga'anii teenye waliin haasoyne haasa'uudhaaf namni akkana waliin haasa'uu hin danda'u hakama nama tokko haa godhannu jechuudha walii galle eenyu hakamni nama ulamaa biyya tana jiru abbaa feetan isin godhadhaan usinuuf taa'aa hin jeenan eenyu godhatan Sheekh Abdulatiin Mattaan godhatan isa kanaan mazhaaba salafaa qabajanii itti amananii isa yaammatanii inni nu jidduutti hakama ta'ee nu jidduu taa'ee guyyaa guutuu wajjin haasawaa oollee booda Sheekh Abdulatiif aboo jaran mazhaabni isinii mattan kun mazhaabuma salafaati ammoo keessatti guluwwii taatanii hin cimsiifanne dogoggorarra jirtanii ulamaa arrabsuu dhiisaa ilmii qaraa'isaa kitaaba aqiidaa qaraasisaa jechuu Sheekh Abdulatiif itti murteessee Sheekh Abdulatiifis guyyaa sanirraan wajjin ikhwaana ta'ee wanni achirraa maqaa isaaniillee isinii mun danda'e nama muraasa namni tokko Jabuutii dhufee maaliif jennaan abbaanuuf hin dho'isu beeku kun amma haman jaamu Najiib Jaaniini dhalataa naannoo Dadarkanaa namni tokko immoo Mahammad Jaaniin Yamanirraa dhufee ijoollee laangayii namni tokko Ukkaash Jaaniini ijoollee Diredawaa ganda qoree dhalattee bakki inni irraa dhufe Keeniyaarraa dhufee namni tokko immoo Khalid Jaaniin tokko Hamzaa Jaaniini jarri kun Ameerikaa Minisootaarraa dhufan ijoolluma duraan Keeniyaa turtee Keeniyaarraa achi dhayitee namoota hanga kana namni waan kana qabatee dhufe gaafa san boodarra jarri kun wanni isaan deemanii kun xiqqoo waan gulugummaa qabuuf majlisa ilmii ta'anii qaraasisuu hin dandeenye wanni mihraaba seenanii daawaa godhuu hin dandeenye bakka muhaadaraa adda addaa irratti dhiyaatanii daawaa godhuu hin dandeenye xiqqoo gulugummaan fariirummaa waan qabaniif boodarra goojjoo keessatti dhooysanii alawaadaa keessatti kifilii takka keessatti dhooysatti akka iccitii akka hawaarjaatti nama qaqqaraayisuu eegalanii hanga qaqqaraayisanii nama biraatis fudhachiisanii namni biraatis irraa fudhatee booda wanni finfinnee tana dhuftee akka qashaa qamadii ibidditti qabateetti guraagee tana heddumminaan namni dhufe nama guraageeti waan ta'eef guraagee guututti waliin geessee isaanummaanummaas deebianii bakka hudhanitti addaan cabanii haaniin abraariyyaa jedhanii haaniin maarriyyaa jedhanii maquma nama tokkotti baasanii addaan dhodhootee irra guddaan isaanii amma deebi'aa jirti wanni sun fariirummaadhaa dogoggoraa jedhanii waan santu qaqallataa dhufee amma nama sadarkaa ilmii qaraasisuu bira gahe namoota akka biyya teenyaatti jechuudha. Tokko Sheekh Abdulkarim Jaaniini warra Jimmaati Jimma qaraa'isaa durirraa wal beeyna inni lamada Abdulhamid Jaaniini Sheekh Zabuur bira qaraa ture naannoo Sheekh Zabuur kanatti daaloo bakka Jaaniini qaraa'isaa inni sadaffaa darasaa Sheekh Ahmad Watarii Ahmadee Jaaniini Qalanqoo qaraa'isaa inni afraffaan Sheekh Iliyaasi Kombolcha qaraa'isaa shanaffaan Ahmad Yusuf awwala gaafa san qabate amma namoota shanan kana haqiiqaa waliimuuf jarri kun aqiidaan isaan qaban aqiidaa salafaati kitaabni isaan qaraan kitaaba keenya wanni isaan itti ulamaan addaan ba'an ulamaan tokko karaarra hin jirtu nu malee jedhanii ulamaa tana arrabsuun